Mudannoo addaa haadholii lama daa'imman jaha hospitaala tokkotti guyyaa tokkotti taatee Arsii Muuneessaatti uumame simbiraan gahaa hamma xumuraatti na dhaggeeffadhaa jechuun hawwii koodha. Jiraattota aanaa Muuneessaa kan ta'an Aadde Masarat Amaanoo fi Aadde Sintaayyoo Meettaa seenaa addaa waliin qooddataniiru. Aadde Sintaayyoo Meettaa guyyaa roobii akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 6 bara 2018 ciniinsuusaan qabee jennaan gara hospitaala magaalaa Qarsaa deeman. Haati tuni ji'oota 9 darbaniif hospitaala kanatti hordofii taasisaa turaniiru. Da'umsi kun harmee kanaaf isa jalqabaa waan tureef Aadde Sintaayyoo fi miseensota maatii biroof miira addaa kan qabu ture. Yeroo wal fakkaatatti haati ulfeessa biraa Aadde Masarat Amaanoo beellama ogeeyyii fayyaa kennaniif sababeeffachuun da'umsa hospitaalatti argamaniiru. Ciniinsuun Aadde Sintaayyoo dursee waan dhufeef ogeeyyii fayyaa hospitaalichaa harmee tana gara kutaa da'umsatti seensisuun baqaqsanii yaaluun daa'ima lakkuu 3 deessisaniiru. Daa'imman sadeenuu dubartoota yommuu ta'an tokkoon isaanii kiiloogiraama 1.4 akka ulfaatan hospitaala magaalaa Qarsaatti ispeeshaalistii ulfaa fi gadameessaa kan ta'an Dr. Jamaar Maarqos BBC'tti himaniiru. Itti aansuunis ogeeyyii fayyaa hospitaalichaa Dr. Jamaaliin harmee ishee biroo Aadde Masarat Amaanoo deessisuutti ce'an. Aadde Masaratis dubartoota 2 fi dhiira 1 nagaan dahan. Daa'imman Aadde Masaratis tokkoon isaanii kiiloogiraama 1.8 akka ulfaatan ogeessichi himaniiru. Kan wabeeffanne BBC Afaan Oromooti. Oduu wayitaawaa bifa kanaa qabadhee akka isinii dhiyaadhuuf TikTokii keenya immoo laayik riipost koppii liink gochuun nama kee daawwadhaa jechuun hawwii keenya yeroo hundumaati. Oduu faana akkasifaana ture ani qatalee keessaniif tuudha jalqabarraa kaasanii amma ammaatti waan na dhaggeeffataniif kabaja keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.